Ashama ilmaan Oromoo fayyaa keessanii jirtu. Akkuma na duubatti argaa jirtan mucayyoon tuni biyya Dubaayitti duute maalirratti akka duute hin baramne. Kaleessa galgala laayivii irra yeroon ture mucayyoon takka namni baddalamee jira nu bira dhaabbadhu jettee natti himaa turte. Mucayyoon tuni dhalattuu magaalaa Shanan jedhanii yookaan immoo Shaggar Lixaa yookaan immoo Shawaa Lixaati. Egaa obboleeyyan kiyya TikTokiin kiyya waan cufamee jiruuf warri dandeessan follow gootanii maatii mucayyoo tanaa akka finnee hawaasa biraan geenyee wanni isaan argan maali, wanni maatii reefa mucayyoo tanaa wajjin galaa jiru maali kan jedhu addaan baafnee barra. Mana madaam turte jedhanii mana kontiraataa turte jedhanii achitti duute jedhanii akkamitti akka duute garuu namni beeku hin jiru. Egaa warri danda'amee adaraa keessan haadha ishii bira dhaabbanna hamma akkan barbaadatan jira bilbila isaanii maatii ishiitiin wal siin qunnamsiisa irraa dhageessu. Obboleeyyan lama qabdi, obboleeyyan dhiiraadhani. So kanadhaa wanni jiru TikTokii kana diyuut gootanii akka nama hunda biraan geessanii fi akkasumatti akka follow gootanii follow kana guddifattanii hojii keenyatti itti fufnu. Maaliif yoo namni TikTokiin irratti gube yaadni keenya gubachuu waan hin dandeenyeef hanni Oromoo keessatti dagaagee jiru lubbuun badaa jiru kuni namoonni ijaaramanii akka waan kana fuuldura dhaabbachaa jirantu jira waan ta'eef isa kana saaxiluutti fufna. Adaraa keessan maatii mucayyoo tanaa bira haa dhaabbannu. Warri mucayyoo tana beektanis immoo as bahatii TikTok irratti waan jiru akka mucayyoo tana akkamitti akka beektanii fi eessatti akka duutee Dubaay naannoo kam akka ishiin jiraachaa turte hin beekamu. So kanaaf ijoolleen keenya ijaaramaadha, walitti dhufaadha, walaa barbaadnu yeroo isin hin jennu namni quba qabu hin jiru. Amma kun kaleessa mucayyoon turtee jirte eega duute amma reefu maatiin argaa jechuudha. Kanaaf iyyuu maatiin reefu argee kaleessa